يا أخي أنا ليس أولي نتم تيجا خلينا نتم وجبتها إنك خلينا تيجا تاون نتم وجبتها أولي ما يديبون نقول لك سجى وي 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 قد نجيب سنة أنا قد نجيبته أنا كنت ذاكرت خلوا ما قافا خيم ما أنا خيرو دبزان خلوا ما قافا سنتين قدين والله ربي بينا خارج الجيران ما أنا رايس قران واي راتي قران قبضة نفيد دمونا بكيسة نفيد هاي نقول لك مين أنا هاي. رابي طيب أكلم إيش نعم بكيسة نفيد دمونا نفيد هاي طيب نفيد دمونا نفيد مالك سيبا dubartii kan godhu maaliga dubartiin hay akkam jechuudha loluu fi furte laalaa dubartii mina irra jittee akka kana tumtu hanga loluu fi furte loluu sun ta'e akkam yaaddeeti gocha isin raawwatu jirtu ati quban qabdu saa gocha isiillee quban qaba garuu kana ta'uu hin qabdu gatta maaliif hin gattaa maaliif kana goota miskiina sana dhalaan miskiina miskiina irra jiraame gatta waan isii si gote okhiyuu seeraan si xumurraa maaliif xumuu maaliif barbaachisa kottu dhiisi gamma dhiisa khalaas ammoo ummanni maraataa sadii ta'e jiru boo maraataa kana jira miti nama kana tumta dubartii hamza gatta waliin jirtanii akkas taanaan waliin jirtanu maal waliin jechuun waliin itti hojjettan laalaa waliin isitti hojjettan hundi keessanuu ammoo an keessan jiru baan yeensii dhageettiin fiigaa dhufeeni eessarraa hala usman karaa deemuutiin lallabinsa dhalaa dhagee ol gore gaa akkam hay akkamitti dandeemee dubartii kana godhe miskiina akkamitti kattumta waan feetillee balleessite dubartii warra noqon waan feetee balleessite أما هذا متجنم زين ديمان waan feetee balleessite halas gadhiisa karaa si gadhiisa deemtu eessatti hin gadhiisa halas gaa deemtu eenyu kana godhe eenyu kana godhe isii gadhiseen si dhammoon an isii gadhiseen si dha sitti meen halas isii gadhiisa miskiina deemtu gattaay نين ديمان جرم أنا قلت gattaay taayim saa gattaay maali gaa gattaay hayya taayitis أنين دي taay hinda hin gaatu bare halas taay nama dhau maaltu biti maali wanni dhuftee maaliiti eenyu si amnaan dhufteeti ammoo agaaboon sunumaan laali je sunumuu badhe jechuun dhufe antanaan jire dhiisii maal jettaree nama kana nama dhiisanii tun hayya akkam jechuudha yaaddu nama tumu nama dhiisee jechuun nama akkana godhe akkamitti dhiisan gaafatamuu qabdi yookiin seeraan yookiin akka aadaatti ni gaafatamuu qabdi malee ati duuba tumtee seeraan itti fidaa jennaan asii nafanniftee ajjeefte malee hin himuu namicha sanatti sin geessu ta'e kakatte duuba harkaan gaafata harkaan gaafata duuba hin ajjeesaa hin ajjeesaa hin ajjeesa hayi haa gattaa be hamza taa'e immoo maal jechuudha gaatis nama jeeta na biratti na jeeta taa'e ifin tumin ammoo ayi boo ana kana jira miti gattaa gaatitti si gabbaa'e namni ifin tumin dubartii lubbuu tanaan baasaa gochi si raawwatte kun gochi si raawwatte ni gaafata gaafadhu amma gaafadhu kun akka raanaayitu gaafadhu gaafadhu kunoo gaafadhu amma isiin filataami hin jaallataami si sa'an nama tokko nama dubartii roorrisu hin jaalladhu akka obboleettii ijaan hin jaalladhu ayiwa akka obboleettii keetii jaalatte hayyee irraa hiiqii nama gochi si raawwatte kana irraa hiiqii tokkoffaa irratti gochi si raawwatte kun badii miti itti murteessi boodarra immoo akka raanaayitu kun badii guddaadha garuu gaafadhu garuu kun gaara قريمي همزة الراهي خجي الراهي خبك كسن تكيتين الراهي خان جين أستاي الراهي soba godhuuf hin deemne hin hiikuun jedhe أستاي أبدا الراهي كلن تنتو الراهي لينيو قالوا يا سيدي أم جيجا نلك سي أن ديمتين الراهي eessatti deemtee نمشي برندا كديم kakadhu jiin kun akka isiin deemtee irraa dhaabani qabatta garuu akka deemtee maaliif akka kada kattuun hin deema kun oola gabaabumatti maaliif akkana godhuun maaliif barbaachisa angaamman tana isa harkaansitu mugarraan aareetiin godhee miti hamsa aareetiin godhee mi waan kan gaafsan aareetiin godhee irraan hiitamoo hiniitu jemma ammarraa hiita warra liitu fayyee qaba astaayee irraaniyo yoo inni deemuu na dhiise deemetiin irraa namicha san bilbiltii asitti yaamtee ayiwa kun akkas wanna barbaadu san haa an dubbiin siituun arkuun ture garuu naan taane dubbii fokkotaa dalagaa jirti gabaabdutti bakka amma tan akka irraa hiitu qalas yeroo gabaabduu maal amma as yoon dawwala sin kan jiru sababa maaliif waan fokkotaa waan aadaa teenya keessa hin jirre waan shari'aa teenya keessa hin jirre maaliif hojjette waan kana aareetiin hojjedhee yeroo sanii aareeti namni aal waan guddoota namatti hojjetan akkana nama dhamaaftee wanni xixiqqaan hin jiru wanni xixiqqaan eeggattee jira maan godhuu qaba yookiin sikkina maan dirin eeggattee maan waraani hin beekan nama jiru akkamii balaa kana nama galaafattaati akkamii yaadde sammuu akkamii yaadde
Maaliif kana gootu mee maal marra dhaabbate Barkisa meeqan sitti meenza? Isiin humna narra qabdi guyyaa meeqana tumte asitti na ajjeesuu geesse. Sababa sanitti nan humnaan dadhabee achiin itti godhe aaree. duuba namni seeraan nama gaafata yookiin namaan nama gaafata akkana nama dhamaasee olii gan nama ofii nama maraacha. Amma Hamza waan biraatii miti dhaggeeffadhu. Itti bilbili namichi san amma siyyuu waamiji. Halas. Dhaggeeffadhu. Akkanarra walii agallu halas. Sharxiidhaan jeen waan hin anjee na hayyame sharxiidhaan irraa inni kasi. Akkamitti ati asi dhiiftee isii fi asi dhiiftee eegee hiruu mana isaa si qabeewu deemteetiin nama fidaa jettee haamcoon haduutuuf deemta isii itti yoo batti yoo dawwaliiti daddabi asi muyyaa Maaliif maqalaan. badaan deemetiin itti dhaqamane. An bakka hayni jirutti karaa dhaan darbu obboleettiitti siin jaalladha isiis akka obboleetti jetti isaas akka ilma Oromoo tokkotti wal beeyna wal kabaju gabaabtu maaliif waan kana godhu amma daddawwaliitii daddabiiti lubbuuti yaa nama jira dafiitii asitti yaamishee Lubbuun tiyya haa baatu malee namichi asin dhufu jeema. Yoon dawwalaa olee asin dhufu. dawwali mana biratti Bakkatti kalas dhaqa namni bakkumatti. Bakka inni jirutti ittiin dhaqa. walii yaanatti dheeda Sanuu yoo inni sharxii naa seene waan hin godhi jeen. Mee sharxiin tun maali jiin? shartii akkam shartii na deesoo Ittiin heetin jira quba. Amma saahibni kee hiriyaan kee sun jaalala isiitiif halkanii fi guyyaa wallaalee mana isiitti deema. Isiin mana isii dhiiftee as teessi. Maali jiin sharxiin? Sharxiin maali jiin? Sharxii ittiin heetin. Ableen fidadha amma kee. Ni beeka. Sikkiinaaf jedhee dhufa. Fakkiin Amma nama daddabii irraa jedhu. na dirtee usiga. daddabi bakka ati bar diramo qabda bar daddabiiti manta namman osoo lubbuun deesin baan antara da waan isin yoo ta'u daddabiiti keetti daddabiyaa beeki Leenjichi asin dhufu afaan oromoo akkamii beektaa dhufa. Bakka nama dadda waliitii yookiin nama keetti dadda waliitii nama keetti yaamsisa kalaas. nama bar hin dhufin jee namichi nama jalan deddeemu bakka itti dhaqan bakka inni taa'utti. Hamza kalaas waan hin godhu jira. Laal qabattoo nagarta. Tanumaan isii hudhee isii ijjeessa. Maali waan inni godhu? baasuudhaaf. Haa baatu qalbuun tee baahan isinis umrii kan ma jiraatti bar kalaasan. Amma miseenjeraan obboleeyyan isii yeroo meeqana bilbilan biyyarra. Isii kana Maal jaanii? miseenjeraan Maal jaanii? feesbuukii yaad godhani. Gadhii isii waan akkasii hin hojjettu irra keessan malee jedha. Ani nama hojjetu Eenyu ashaangullitti hojjete. Ashaangullitti si fakkaatu hojjete. Kana fakkaattu hojjete anaan. ni hojjetti jedhee yaaduun turre ni hojjetu waan akkana hojjetti jedhee yaaduun turre garuu isin hojjettee jirti maalirra dhaabbattee nama kana godhu malee Namni na aara hin jiru gartee namni gidee aaretti waan fedhe hojjeta. Amma isiin tun waliin na tumu jirti waliin. barta silattuu sirii waan adda itti gooti gaaduuba waan silattuu waan akka isin sin beeyne jechuudha. Aboon bagumaa rabbi firraasee harka bagumaan firraasee harka kanumaan gaafa kee mana kee dubbisan kanuma gaafa san natti hin godhin wallahi rabbiin kiyya na khaarijee jiran. Maalirraa isi godhan waa irraatti godhan qabdaa isi godhanii namatti godhanii fakaantu jira. Duuba maaliif isii hoo maaliif itti gooti? Afaan isii garta malaal afaan isii. Abaan sii bar ibiddaa bar ibiddaa deemti jira. Duuba nama kanaa tanaan dhorkitaati. Aboon. Tanaa soor. Amma irraan hin qabin. Ni najjeesa kalaas amma kana booda. La dhiisne jeesan ammaan tana Kalaas obsa fidadde obsa Gora obsar ma fitachiifte tas gabbaay amma kam seete beektaa maqaa keetti billee gaarii miti inni kun amma intala Oromoo takka kanatti tumee yaaddoon sabaa miidhaarra fidee jaan maqaa keetti gaarii miti an kana jeetti kan inni irraa si qabullee ol gore roorroo si hasaniif malee isiin silaatanuma amma shubutii mata qabanii jeesan akka badii hojii isiitiin jechuudha kanaafummaati garuu maqaa keetti billee gaarii miti na kabajiitii gattaa maqaa gabaabdutti Waktu nama sih dia jam teh sih cuma salah sih. Yalla namicha fidiyyi nama. Namicha fidiyyi nama. Teteh lupu teh barang. Maraataan kun damaanaan irraa ta'u deemeeti namicha dhaqa. Anna nama kayak kita siapa untuk demo? Siapa untuk demo? Walumaan tattee Nama hin kayak jedha. dia untuk demo. Lupu teh sih bakal serang gurban pun asal jesu mana? Anaan jedhu an dua sodaachaan jiru ba. Dua sudah jangan juru. Ati lupu teh jibite tuh berkawan kana gue. Yuk kau teh Dua tuh. sodaachaan jiru. Maaliif garuu atiin maaliif biji bitakatti? Anduunaan Jireenya irraa maaliif abdii kutteeti? siime waan nabdee kutu waa hunda quba qabu. Waan an sinjoo godhuu diddeemi kana dua sodaachaan jiru. Maali garuu maal taate? Maali wanni inni si godhu. Jechuun ni dhukkuba ishii kana dhukkubuun oolu. Aboo nama normal nama fayyaa ta'u ittiin beekan. Sammuu ishii nagaan qabdu. Maali waati wanni inni si godhu. Amma kaleessa irraa jalqabee ilaa ammaatu muttiin jira. Bishaan qorraa fuudhee akkanatti bishaan gubbaa rapheetiin tumuu jira. Isinlee firraa hidhe. Ati jireenya kee jibbitee kana maa balleessu maali jedhan. Akkuma kee jibbite kee abbadu halas. Kana maa balleessu. Maana amanuu dadhabdan. Xiqqollee jireenyi kiyya kun fooyyeeti sadarkaa olitti ol deema. Egaa namni sayyaatu qaba. Jireenya kee balleessitee kana maallee balleessu. Mana namaa dhuftee kana dubbii bakka hunda laquu bakka hunda namni habadu. Hamza kayyee deem kalaas. Kalaas kayyee deem. Halas akka beektu faami warra. Kayyee deem. Halas ana akkasittiin si beeka.
Ana ammoo kan isin jiru khalas. Akka miidhaa biraarra hin geessifne hin jiru. Miidhaa maal inni ajjeesuuf hin deema. Ajjeesuuf hin deema miidhaa maal. Yaaddoo maqaa keetiif gaarii miti. Maqaa keetiif gaarii miti. Bakka maqaan jiru bar mee waan isin gootana goote laal. Dhugaa kumbatii guddaadha jennee. Anillee waliin godhuu barbaaddi maal isin waan san. Amma shaantaa isii fattasheetiin keessaa dhabe ni awwaallatte. Harkatti hin deemti waan sanis. Harkatti hin deemmatti. Amma isin balaa bantu sana harkatti hin deemmatti. Shaantaa keessatti hin deemmatti. Shaantaa keessa hin jiru amma. Anjala hiiqatti hin jira boos subhaanallah maaliif bineensi kana. Ati akka kaantu sodaa. Abaar kan nan tuqin meen harkumaan nan tuqin. Simbanaar. Ibliis harkumaan nan tuqin. Boota na cafaqi irraa baas. Baasi keessa harkaa qabachuun dhabdu qabaatu wama sanuu ibidda darbinee gubna. Hoggis taasisii turuu irraa hiiqachuun ooltu. Wayyaa. Akkas ta'uun ooltu fatta si qaama si hunda. Borsaa si keessa dabdeemi. Mataa harka isa faa kaachuu. Amma raatuudha kan inni irratti hin deemu. Gaafa san eessa keessa kanaan dura viidiyoo keessatti ati ilaalle rakkaa viidiyoo keessatti waa heeti suwaaqa fuuteetuma rigaa ilkee rigatteeti waa heeti itiniin talaata jette har'a booda daleetuuti ta'uu qabdeetti. San darbee darbee bakka keessa jira mallee bakka keessa jira. Isii qofaa miti isii uganan jaanjoftu si godhee si jaanje. Kun oola. Maal asoo jirta? Si qofaa miti ammas warra na tuttuquu fi warra agarteemi akka sossodaatee lafarra fiigu kana hunda akka isaati fi akka umarii garteemi isaan hunda ganaadha. Eenyu? Ana osooti bakka sana lubbuun si baasa. Wuli itti hojjette. Lubbuun si baasa. Hojjettee dhuftee barisiin ifarkaa qabdi san akkootti rigaa ilkeeti rigattee. Harkaan tindeeti yaaddu harkaan hin qabini. Harka maali baa? Waa takka mee waan nama gootu. Tunoma mee kun oola. Gadhiisi meeti. Yaa waan akka migaatu noo akka mitti goote hoo. Simbanaa. Daldee fi baas. Simbanaa bar. Maaliin baas? Lan osoo nisii tanan lallabuuti sagaleen kiyya kan na ta'e sagaleen na jijjiirame. Daldee fi baas. Sagaleen nama kudhan na fakkaata na barrise. Anamma khalas edaa harkatti hin deemti akka ta'e ammaan tan hubaddeen jira khalas. Khalas harkaa qabdi baasuu qabdi khalas. Amma itti dhufnaan bar jeenumtee kana ta'e akkana boontee ta'e sulaa. Ambara. Hamza. Annaafi kun Kai gosa deemati. godhan taa'u dhufee wayii Deemati Hamza deem. Deemati. Hamza kai deem. Khalas akka beete wadiiti warra bas. Hitinaa isin deemtuun. Deemati. Deem boositi deem. Bakka duu qabdaa khalasatti. Maali uumana kana. Waliif tatteenya deem. Simbanaa wala. Ati maal ta'e jirti? Ati nagaatti hin dhufin akkana itti amma boon. Khalas aboon akka beete wadiiti. Yoo na siyaa malee hin dhufin. Sitti mee jira. Khalas hanga isin baaftuu waan sanbaatu akka jiraachaa. Garuu mootanii isin jedhu akka beete tumi garuu hanga isin baaftuu ijibba. Ati maaltu si dhibe yoo deemti yooti? Maaltu si dhibe? Akka lubbuun baafnes si gaafachaa jira. Lubbuun baasin garuu maqaa isaatiif gaarii miti kuma siin jee. Bakka sanallee na kabajuu qabda lubbuu siin baasin yoo naaf yaatti galatoome. Siif yaadeetu maal? Ayo. Khalas. Kanaafuu akka lubbuun baafne daraa garuu isin tuni Oromooti. Simbanaa. Miila keenya irraa buusu. Sumaan hidhaa olaan tanati. Sidhaatu maal olaati? Yaa kana ni ulee na tumte eega malee na tumuu jirta. Hinga malee eega ta'uun na tumuu jirta ulee maal sii goota. Nu ballakkisi gee way miila kiyya. Wayan du'e way. Himi. Ganda dito sana. Ana ganda dito. Ganda dito. Bisa ulit. Ganda dito. Hay bejitor. Hay. Yalla. Bejitor. Tay. Tay gad. Tay. 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 Ulee nu jeftee nu dhiiftee khalaas. Hay. Akkana ulee si jeesu situ garu jira. Ini bukan masuk amalia ni. Ati garu jira ka ulee si jeesu. Masuk ani saya. Najis. Anak ini takut.